Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Onkololeessa 2. Guyyaa kanatti hangafti Phaaphaasotaa Anxookiyaa Qulqulluun Saawuroos gara biyya Misiriitti ari'atamee dhufe. Kunis kan ta'e bara mooticha shakkituu Yoosxiyaanosittidha. Mootiin kun amantaa Kelqoodonitti kan amanu yoo ta'u, haati manaa isaa garuu amantaa ishee sirrii yookiin ishee qajeeltutti amanti. Isheenis qulqulluu abbaa Saawuroosiin ni jaalatti, ni kabajjis. Mootiin kun dhoksaan abbaa Saawuroosiin ajjeesuu barbaada ture. Mootiin kun dhoksaan akka abbaa Saawuroosiin ajjeesuuf jedhu mootittiin kun yeroo dhageessutti Anxookiyaatti baqatee akka lubbuu isaa oolchatu ergaatti ergite. Inni garuu baqachuu hin barbaanne. Gara mootittiitti ulfinni isaaf haa ta'uuti, ani waa'ee gooftaa koo Iyesuus Kiristoosiif jedhee du'uuf kanan qophaa'edha jedheen. Garuu mootittii fi amantoonni yeroo baay'isanii isa kadhatanitti biyyaa baqate. Amantoonni isa wajjin gara biyya Misiritti baqatanis ni jiru. Mootichis yeroo isa barbaadetti hin arganne. Barbaadanii gara isaatti akka fidaniif waraana isaa erge. Galanni haa ta'uuf malee gooftaan keenya waan isa dhokseef isaanuma wajjin osoo deemuu isa arguu hin dandeenye. Bakka tokko isaan wajjin yeroo bulettillee inni osoo isaan arguu loltoonni mootichaa garuu isa hin arganii. Isa dhabaniis ni deebi'anii. Biyya Misirii erga gaheen boodas bakka tokko gara bakka biraatti, mana amantaa tokko gara mana amantaa biraatti dhoksaan kan deddeebi'u ta'e. Waaqayyos raajiiwwan gurguddaa harka isaatti raawwate. Guyyaa tokko gara Kawaala Asqeexis deemee bifa moloksee bakka biraa irraa dhufeenis gara mana kiristaanaa Abbaa Maqaarsi seene. Yeroo sanattis lubni ixaanaa fi qurbaana ol baasuu jalqabe. Akka seera isaattis naanna'ee aarse. Kitaaba duuka bu'ootaa ergaa isaanii fi wangeelota kabajamaas erga dubbisanii booda harka isaa dhiqatee Maayifeedii yeroo banutti saahilii keessa hibistii qurbaanaa dhabe. Nahees ni boo'e. Kana boodas gara ummataatti garagalee, obbolawwan koo kunoo hibistiin qurbaanaa saahilii keessa waan dhokateef argachuu hin dandeenye. Kunis sababa koof haa ta'uu sababa cubbuu keessaniif akka ta'e hin beeku jedhe. Yeroo sanattis ergamaan Waaqayyoo itti mul'ate. Kun kan ta'e sababa cubbuu keetiif yookiin sababa cubbuu ummataatiif osoo hin taane, sababaati osoo hangafti Phaaphaasotaa abbaa Saawuroos jiruu aarsaa dhi'eessuuf ka'uu keetiin kan ta'edha. Lubichis yaa gooftaa koo hangafti Phaaphaasii jiraachuusaa hin beeku jedheen. Ergamichis gara abbaa Saawuroos jiru itti argisiise. Lubichis gara abbaa Saawuroos jiru deemee miilla isaatti kufee sagade. Eebbas irraa fudhate. Hangafni Phaaphaasii abbaa Saawuroosis sirna qulqulleessaa jalqabee akka xumuru lubicha ajaje. Isas kabajaan gara mana qulqullummaatti ol galchanii. Kana boodas lubichi yeroo gara bakka aarsaatti bahutti hibistii qurbaanichaa saahilii keessatti argate. Lubootnii fi uummannis Waaqayyoon galateeffatan. Erga sirna qurbaanaa raawwateen boodas luboonnii fi uummattoonni hunduu hangafa Phaaphaasii abbaa Saawuroos irraa eebba fudhatanii. Achis bahee gara biyya Sihaa deeme. Gara mana dureessa Waaqayyoon jaallatu maqaan isaa Doortaawos jedhamu bira taa'e. Osoo amantootaan barsiisuu, amantaa qajeeltuutti jabeessuu hanga gaafa gurraandhala 14 boqotutti achuma jiraate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa qulqulluu abbaa Saawuroosiin nu haa fayyisu. Eebbisaas bara baraan nu wajjin haa jiraatu. Bara baraan. Ameen. Guyyaa kanattis yaadannoo Hiriyaaqoosii fi wareegamtuu Taklaa ni yaadatama. Eebbisaanii bara baraan nu wajjin haa jiraatu. Ameen.